سلا قبسان برا لا فارد درت ومت قوتا كان قبساني مقاف قوتا برا كان قيسا بري خوني بري دغاسا دبري جرا ديبيشون دنديسو كان بودا بر مشراتو تيانا ولتي ترتيبا والجلا يا مبودا سمايونغا كان بودا دو جراتي مال غودا جي ودني ايادو ودولو رب رحمتا غدو في اسر جراتي مال غودا انا بانك يرغطنيا نين شيختيتي بقى أكرايا فاتاجيتي نبدي قبل. يجون رايا فيني ولي صاحبة. عمل لساني تستوكو هايودا رايان نمان جالت لخيساي نما ما أنت نام يسافي أمين برو نمان أم جالت لخيسا. لموت أكنا ما هوا سبارسي سجرا أمين شيخ أبي برو في رايا دللي. أنا خيسا جا مال جوتا جا جرا كنا را أكم أبان قياس لاجرات أك جرا كنا تاجيتي نبدي راكبا. ماله نمان لساني ما داليورو أنا خيس تنجرو يتشو برباديتي. سر. وأنا جايباتي. Ayyee akkana jetti saartuun sadarkaan barnoota isiidha hangam deemee jira. Dhugaadha ani kanin baradhe ilaa kutaa torba malkaa jabduttiin baradhe barumsa gaan facaasaa baranne takkarraa ilaa lamaatti diradhaattiin baradhe amma takkaas ajidirisiin baradhe madrasaa direedha kutaa lamarraa ammaasiis malkatti nanaqanii kutaa lamarraa ilaa hanga abbaan kiyya hidharraa bootti ana kutaa afur barate abbaan kiyya hidharraa bee kutaa afur dabru jiru achi abbaan kiyya na fuudhee mashanyaa naa fi naayilii teenyaas waliin nu baasee finfinnee dhufne anis naayiliinis asitti nu naqanii asitti barannee naayiliin gabbuutee cirootti deebitee anasumatti barumsa kiyya itti fufee jechuudha ila hanga sagaliitiin baradhe sagalirraa gara 10 dabre ittiin seennee jechuudha sanboota. Waan bareedaadha. Mee saartuun obboleeyyan meeqa wajjin jirti jaa? Obboleeyyan meeqa qabdaa yookiin maatii? Obboleeyyan ani obboleeyyanii abbaan kiyya 5 dhalee 6 dhalee takka shafii taatee ijoollummaatti rabbi ramataa godhuu fi tokkos mucaan hoggaa 5 tanaanii ta'a shafii innis ni akrame masritti ammaan tan obboleeyyan 3 qaba ana malee jechuudha naayilii fi naabulii nagayoo isaanis kaanadaa jiraatanii ana siin jiraadha. Okay waan bareedaadha. Okay amma khara khidte sabboontu hiriyaatiitu gaafii tan akkana gaafatan fadhaa jira. Gaafiin akkaneetti saartuun jaalallee ni qabdi. An jaalallee dhugaadha. An nama tokkoon jaaladha turte. Namni jaaladhus gaa jechuun namni Oromoon irra guddaan ni beeka. Yaa nama sagantaa kanaas na cinaa dhaabbatee na wajjin ture. Namaan hedduu jaaladhuudha namaan hedduu kabajuudhaas yaa sababuma haala ummata Oromoo kan beeyta kanaalee niyaaffaa fi kijiba adda addaa maqaan taanii narra kaayanii isaa hojii wal duudaa garaa waliin nu godhan san booda ani jaalalamaa hunfadhu jechuun jireenya kiyyaan jiraatu jira ammaan tana keessatti jaarsinis bakka itti na barbaachisu hin jiru ammaan tana keessatti ani fifuu amma bakka yaade san goofiin ariifachaa jira malee bakka itti jaarsa barbaadan san biran jiru alhamdulillah hanganaa jiraachuun kiyya waan takka isaa wajjin eega wal dhabnee wal dubbifnaa normaala jechuun akka obboleeyyanii wal dubbifnaa wal gaggaafannaa sanarraan kaafee jajaakumulaa isaaniif dhiisnee jirra namni hiree namaa balleessa hiruma isaa tibbata si galee hiree isaanii tibbada ani siree tiyyaaniyaaf kana rabbii waan naaf qoodee namuu waan qoodeef qaba rabbiin ganama anaas nama tokko naaf qoodee haayee jira rabbiin san eenyu ta'ee hanga rabbinaaf itti obsumaaniin taa'ee gaddaa jechuudha. Okay waan bareedaadha. Jireenya singilmaa fi kan maatiidha akkamitti ilaalta? Ijoollummaa irraa singiliidha. Jechuun faamilii kiyyan beeku ani nama jechuun kophumaan jiraadhee guddadhe kophaa giseen siin jee firoota biraas ni siqaa Oromootti ni siqaa namoota saahiba ni siqaa firaa aliitti siqeetiin jiraadha. Jireenyi kiyya ijoollummaa irraa kaka'e egaa faamiliin wanni jaamnu biran jirtu faamiliin keenya Oromoof dhume nuti ijoollummaa irraa kaasnee haboo teenyaan nu guddise. Haboon tiituun illee olmaa guddaa nu biraa qabdi isii bira guddannee isii hojii isaanii hojiin hanga faamilii taane dhandhama akkasitti yeroo dheertuu ittiif barree miti ani ijoollee keenya keessaa adda. Ijoolleen keenya irra guddaan aayilii fi naabulliin illee bakka takka taa'aa turanii angaruu bakka takka taa'an turre bahee finfinnee egaa abbaa kiyyaa hojii dhufes finfinnee keessa namoota Oromoo hunda rabbi faamilii naa godhee hojii jiraachaa bahee bakkuma hundatti hin jiraadha. Singilii giseen sinjee bakkumaan deemuu hundaa'u kophumaan jira jechuu barbaadeeti. Diradhaarraa bar gisee finfinnee deemtu. Saartuu eessa geessan hin anjoon jiru.
makiinaa koree deemtee nagee angalte kanaan jeen hordofus hin jiru makiinaa peetaa garagaltu takfare garangalin yaa rabbi jeetumaan koraa an namni bakka sanii deemtaa isa deemtaas naan jiru hin jiru tokkoltu alallaa rabbiin na cinaa jira ilmi namaa nan barbaachisu waan bareedaadha mee namati hayyoota siyaasaa keessaadha namni takkaan dinqisiifattu ka jiru yookiin ka du'eessu yoo ta'e eenyu koraa warra siyaasaa kana keessaa warra biyya bulchanis haa ta'u xiinxaltoota siyaasaas haa ta'u nama adeemsa isaadhaa itti gammadu yookiin nama dinqisiifattu. An wallaahi warra siyaasaa kana kanaan isin hin jiru yeroo keessa jirutu yeroo nan dubbistu miti. Yeroon caljeerii kimsu keessaan jira maaliif alama daawwachitti hin jira akka ammaati miidiyaa dheettee nuti ammoo waraabamu jiraami. Anis akkasitti maal caljeetu maal akkuma TV banadhee ilaalu jira uummata kana walumatti ilaalu jira malee takka iyyuu hin deeggaru ani namni hin deeggaru haayyootiya fi rabbii kiyya haayyoo rabbinaa kaayisan hin deeggara kana boodaas sani achitti uummata hin deeggaru hin qabu. Waan bareedaadha. Artistoota keessaa yoo kan fakkeenya godhatte yookiin gama artii dhufte inshaallah moor nama birattillee ni laallattas jee waa yaadu abbaa keetirraa kana fimee namoota artistoota keessaadha. Laallattees yookiin namni kun nama jabaadhaatti dinqisiifatu. Hayyummaa isaati fe'i. Ani du'eegaa Hacaaluu hedduun jaaladha turte jechuun Hacaaluu walitti dhiyaannaas akkana wal beena qaamaan ganda takkaas hojiin turre alam baankii gaafa inni galu akka jechuun bakka nama gizee ati agartee Usmaayyoo koonaan jaa gizee na bira arkeesi jechuun waa kishaa qabaate naa kannaa jechuun bakka nama miskiina nama wajji walii galuu danda'u afaan hunda qaree jira afaan hunda qaree gizee afaan magaalaatii fi siistama addunyaa tan hunda galee jira akkaataatti nama simatan hunda ni beeka rakkina nama keessaa qaree beeka yaa isa odoon akkatti guddadhee wanti hunjeen hin beekaa jechuudha bara jalqaba ganaa sirba baasuuf Gojjaan barandaa isaaf simee tufaa dhufanii hin beekaa jalqaba gaafa kiiboordii xiqqaa ta'e qabatanii dhufanii hin beekaa Hacaaluu namaan dinqisiifadhuudha namaan jaaladhuudha kanarraa hafe immoo amma keessatti namni nyaan dinqisiifadhu Khadiir Martuuti. Ajaa'iba. Khadiir Martuu ni fadhaan maaliif fadhaan obboleessa kiyya jechuun bakka nama amma karaa sirriirra jiru jee namaan itti amanu nama dhugaa dubbatu nama waan Oromoon jirtu kan hunda ka dubbatu Khadiir Martuuti. Haan hundi afaan qabatee moggat dhaabbatu jira akka kiyyatti mucaasa namni dubbii isaa hin hubanne malee waan sirrii jashu jira waan sirrii dhugaa namni kararraa ni deebi'a kararraa deebi'ee immoo namni dhugaadhaan jiraatu jiru amma keessatti Khadiir Martuu jee namni fudhatu. Waan ajaa'ibaati. Meegaa saartuu gaaffii teenyas gama dhumatti oofaa jira. Mee dhalootas boodaa kanaaf ati maal dhaamtaan mee akka gorsatti akka keessatti maal dhaamtaaf dhaloota aartii keessa jiranis ta'e خان ما خارتي خسن جرلته دامساتي إسام بران ناقاتهم والله جا لالو أنا تينيا تورى سلاماتي تينيا تسلاماتي فونين دامو فاني جتون ربي خرر نوادي بسوا خرر هنجرو خلما دامو الأرتين إسلام أفنتاتو ودوتاتي هاللو داوي دافتاتي أبدي كوبي دافتاتي أباقي دافتاتي أدنى ما مديفتاتي قدير مرتوفات أفتاتي أرتين ولله عليتين يعني فيليتين خاي نما توفق أبدي أما يروك أنا خيسة تايم أما جروك أنا خيسة تي جولة سلاماتي في جولة تان والبجنا كبه أين يفكرتين توم توجرت ولتي لال خواق يعني في ناس هيك زي لالو أرتين جولة تنيا فينتاتو مالف ربين شهادة أنك سكاب سيستي سيفنتو أكسيميل كوتون كوت نما لفات مالي ربنا بدأ وان سنة نتأبي سنة رسومان جيسين سيجالي جرا أما أدنى ما بدنا ما سجالي أبو سجالي أدن أرتيستي جمال كانوا أرتين إنتاني دوم إيجا أرتيست أرتي دابه ونو أنت قال ما هو تاني في جولة تنيا ما هو خطيه فينا جرّيان خطيه عليه سابتي جرا خطيه فينا جرّي أما جولة بودان دفته جولة أمانتا داك أبدوف نيميل كواف إثيوبيا كسبة كيكا أورومو كفام تارتيستي سر بهر سبين كونو دو أرتيستي ما تاساقب ترى تكمل كا نتلا تكسر بنيتي ماكينة فدك أبدا كأنه جاروهم كمامتي أبدي كوبي ده سلا تجاري أصلا أرتي دامني تجارو متى أبدي كوبي تجارو متورت إسافون تاني أرتي إلمان ساني تي فيلين تاني ونو واني سان الرامد دي سان الرد بيسه إلمان ساني اللي كسم الجر أرتي ده متى أتوفون كبتو واسون سيمي نما خين يافين سينجي جارو خاني فمو ربي عامل كيسوفي أني تنجلو يا داسن خان أتانا بريدادا وأنا جايباتي مي أكنا جا هل لما ديما جروحون تكو يرو تكو سوشيال ميديا تقول عليه
kuni ijoollee abaluutii waan wal qoodamiinsi guutumaan guutuu Oromiyaa keessatti babal'achaa jira. Kun siyaasaadhaan wal qooda, kun ammoo gandaa wal qooda, kun yaa ilaalchumaanillee wal qoqqoodanii namoonni hedduu wal qoqqoodaa jiran beektaa. Haala wal qoqqoodiinsa kanarratti ati dhaamsa qabduuf mee akka nama tokkotti maaliif gaafa duraaniidhaan namni ergaa jajjabduu abbaa keetirraa dhagaa ture. San fakkeenya godhatee tokkummaa irratti ni sirbaa ture. Waa hedduu takka ijoollee biyyee fi tana siyaasa dheessanii deemanillee sirba isaa tokko ni yaadadha. Sodaa lubbuutii yaaf je'ee garba ce'ee hin jiraadhu jaa artistii Usmaayyoon jechuun sirba san hedduun jaaladha. Kanas namoota ammaan tana gorsa inni kaayaan irraa illee hin baranne namni warra wal qoqqoodu kanaan maal jettaati? Ani yaan warra keenya kana barsiise gosummaa nan barsiisne Oromummaa malee gosa ta'uu gosuma kiyyaa waan dhi'umaan bare ani Oromummaadha wanni abbaan keenya nu barsiise. Oromummaa gizeen siin jiru Wallagga Arsii Baalee Shawaa hin qabu. Keessa kiyyatti aan ilaalcha kiyya tokko. Finfinneettiin guddadheesi ani hiriyoonni kiyya Arsii Baalee Wallaggaa Shawaa Harargee hundi akkana bakka Oromoo hundinuu anaaf hiriyoota ta'ee guddate. Hiriyaa hiitamiin jibbaa tanaan jibbamoo tanaan jibbaa jee takka ilaaleen beeku. Waan amma deemu jiru kana keessa takka antiin tookii keessa illee seenee waan akkanaatti yaadan kan nu laayikiin godhu yaadumaa hunkan. Maaliif wanti kun waan sirrii waan hin ta'iniif deebiifis gaafii isaaniitiifis deebiin laadhu dhufan. Maaliif waan warra keenya itti na guddise waan ani aadaa fi wanti seenaanis itti na gaafatu tokko hin godhu. Gosummaa kana hin barree gosummattuu si amanaa hin turre an Oromummaatti amanaa ture. Oromoo jecha abbaan kiyya du'e Oromoo jecha maatiin keenya faca'e Oromoo jecha rakkoo meeqa nurra mudate. Oromummaaf jecha malee gandummaaf jecha miti. Jaarsoo qaalluu jinni jaanka anni yamaarree tanaas ammuma yeroo kana walii morman kanaan gurraan dhagee malee anta nan beeku. Abbaan kiyya Oromummaa qofa irratti isaa takka malee takka isaa gosa yaammatu argeen beeku. Oromummaa yaammata abbaan kiyya. Kanaan baradhee duuba akkamittiin gabbu'ee san tana jee addaan file hin beeku kaan waan hin beeku hin qaban. Warra beekuuf antanneen maarreen akkana gosti maarree galtii gosti jinni galtii ani hin beeku san. Ani Oromummaa qofa warri keenyarra waan hin bare. Oromummaa aansee gaan Oromummaan bare ammas deebisee. Hin beeku waan biraa waan na gaafatan. Kanaafuu yaada biraan qabu. Waan bareedaadha. Hayyee akkana jettii gaafin mee saartuun mudannoo isin hin daganne jireenya isii keessatti jireenya hundaa wajjin wal qabatee jechuudha. Mudannoon akka wantitti isin qabattee hin daganne sammuu isii keessatti tami. Mudannoon hin daganne yaa ijoollummaadhaan yeroo hedduu ijoollummaadhaan laayifii hedduun dabarsee laayifii nama gaddisiisuun dabarsee amma gaa fuuldura kaayyoo hedduun qaba laayifii san keessatti wanni ani dabarse ijoollummaan waan hedduu nama gooti. Laayifiin mudannoon an gaddaan daddabarse ijoollummaa keessatti dabarse yoomuu nagaraan bahu tokkoffaa gaafa abbaan kiyya jedhamu lammaffaa gaafa ummaan tiyya duutu gaafa nuti dirqaa dhufnu afaan kanan beeknu hedduu afaan Oromoo kana afaan Amaaraati hedduu beekna keejiin baradha ijoolleedha abbaan kiyya gizee manarraa fuudhanii deeman san warra fuudhee na duratti tuumee deemisan ni deebisaniitiin eegaa ture naan galle dubbii kan beeku kan si galee dubbii du'aa tanaas hin beeku sirri amma malkaa dhufne malkaa jabduu gaafa dhufne namni kun ummaatii tan olii qaqqabee maal jeeti dhukkubsachaa turte guyyaa sadii bulleeti guyyaa sadaffaarra duute jimmata yeroo isin duutu xiqqishu ni dhaammatte hadaraa ilmaan kiyya hanga abbaan boo hadaraa itti dhaammachaa turte fuudhaniiti obboleettii guddoo tana dhaammatte isin eega dhaammattee booda dhungattee manatti aanu warra Abdulaziz jaaniin mana gibbuma takka keessa mana ollaatti aanu qabna achi nu geessan ollaan keenya san yeroo sanii namni ani hin beeku achi na geessaniiti innaatiin miliyaara guutuun hojeetiin cinqachaa ture gizee isaan achi na geessan lakkaa ummaantii duuf deemti amma gaa gizee isiin duutee booda laaluun barbaada ummaatii san namni maqaa isii yaamaa jira maqaadhaan malee naaf hin galu wanni isaan jechaa turan tun inna isaan immoo shaala tokko irra kaa'aniiti hulaa gaccufanii mana sanii iyyaa turan ani sii kana dhaqee laaluun barbaada achi ganda ollaa nageessan naaf naayilii teenya fuudhanii nugeessan sanii achi gizee iyyanii namni kun heddummachaa dhufe na irraanfatte habootii takka harkaana qaba hiddoo jaaniin jalaayin badee dhaqe mana sana gizeen dhaqummaan tii kophaa ciisti anaa kophaa ummaatii tan haasa na jala awwaachuu ditte gara galee namchi na fiigaa dhufe suma kiyya Rashid Jaani rabbi rammataa godhuuf illee ni du'e achi inni gaafa na dhufe fiigaa ulaa jala dhokodhe dukkaana qabna turte akkanatti karara ko dukkaana san jala dhokodhe akka ummaatii godhan kanaan laala jeetiin yeroo isii ilaa hanga kafanitti ilaalaan ture
achi gaafaan ani si jala deemee gizee isaan fuudhanii deemanii gizee reef kabaasanii iyyan lakkaa namuu lafaa ka'ee iyyuu eegal. Naatee mallisuun waan jaan isaan namni nan dhagaan yeroo sanitti ummaatii naa deebisaan jechaa ture isaan gizee fuudhanii deemanii akka maleen booyaa ture nan hubanne jarri. Na hubachuu didan namni na dhaga'uun jiru namuu tanuma ifiitiif iyyaa ture. Achiin habootii tana tanu guddisi sana qeemiinti qabadhe. Bakka akka nama haa ummaatii sana akka bakka abbaan kiyya jiru sanarraa geessitee agartee abbaa kiyya akkasitti iddoon jala booyuu fuudhaa deemanii turte. Akkasuma ummaatii tanaas fuudhanii deemanii natti fakkaate bakka san geessan na fakkaate. Innaa jara akkuma abbaa kiyya tumaa turan san warri sanis akkasitti isi godhaa turan jeetiin sammuu kiyya keessaan badu na duraa badu bakka akka xalaataatti faa godhuu agartee akkas ilaalaa ture. Eegas booda faa gaa guyyaa takka naaf obboleettiin tiyya naayiliin teenye odoo boo tattaa'u jiru innaataaችን እኮ ሞተቻሉ እንጂን ተተኛ afaan amaaraatiin jennaan hangana fiigaa dhuftee aboontii kana dhageessee kana waliin nu qabdeeti goochee inni anaatu isinii jira jettee bakka nu amansiistee san booda isiillee ummaa naan jaa jettee ummaa inni itti barree gaa ammaan gaa kun anaaf mudannoo guddaa dubbiin san akka manaamaa taatee bara baratti yeroo yerootti haaroo nattaati. Lakkaa du'atana lakkaa kunwa warri abbaa kiyyeedis kana suuta ammanaa galee dhufeetiin mudannoo kiyyasan ilaan joollummaatti ilaa hangaan bakka bishaan waraabna durboon baan qabnu bishaan waraabnee teecha dhadhaabannee salphirra dhaabbadheetiin waa'ee ummaatii yaasa yaada ummaatii akkamiin fuudhan jarasanii fuudheemi yoom dhufti yoom deebisan samirraa gabbuu sammoo kana faa jeetee bakka hin beeku beekanaan galu turte. Waan akkanaatiin godhaa ture gaaf tokko abbaan hidharraabee maal ta'uu feetanaan jee hidharraabee maal ta'uu barbaaddaati naan jee abbaan kiyya ani rabbiin ta'uu barbaadaan jee istaafurullah ijoollummaadha hin beeku maaliif jettee naannannaan rabbi silaatee abbaan kiyya hafe haatitii akka akkas taatuun godhuu si galee akka haati akkas taatuun godhuu roorroo du'aatan hambisuuf jecha akka abbaan haati jedhuun godhuu si galee akkas jeetiin tilmaammadhe yaa onni ijoollummaa boodarra si galti akkas. Waa'ee wareegamuu artistii Usmaayyoo wajji wal qabateetis namoonni hedduun yaada kana beektaa ifan taane beektaa gaafa san keessatti infoormeeshinii miidiyaadhaan jiru qabsaa'eet bara kana kana keessa du'ee malee akkaataa inni itti akhrame harka namaatiin haa ta'u haala yeroo sanii wanti irraati beektu jiraate. Information dhaggeeffattoonni keenyaafis ifa haa ta'u jennee si gaafanna akkamitti mee abbaan kiyya bara 99 du'ee rabbi rahmataa godhu hidharraa baheeti dhukkubsatee bee achi keessa miidhaa guddaarra gahee ture hedduu miidhamee ture dhiiga tufaa ture abbaan kiyya eegee hidharraa beelleen hedduu miidhama guddaa turra gahee miidhamarra isarra tilmaaman qabu. Ilaalummaan tiyya akkana marxoo isaa tana dhiigaan cuunfamtee ta dhufte tana akkana laaltee booyuu turte si galee mana hidharraa ta'uu cuunsi fiddee jirte. Guyyaa takka si jeesuu fi guyyaa si jeesuunis akkaataa qabdi. Abbaa kiyya guyyaatti ajjeesan. Guyyaatti jechuun miidhama adda addaa irra gaggeessanii akka guyyaatti fiduu godhan. Si galee akkasitti miidhaan irraa gahee eegal hidhaa keessaa bahee gaafa bahee booda abbaan kiyya ilmaan kiyya tokko qofaa fi mana tokko gadhaabaaf jee takkaa gadi hin boqonne rabbi rahmataa godhuufi fiigaa ture dalagachaa bahee mana ta'u sannuu gadhaabee odoo kanatti bishaan illee hin dhuune takkaa boqotee hin beeku hidharraa eega bahee guyyaan isaa gahe. Guyyaan isaa gahe cirootti illee hedduu dararaa turan dijjuma akhiramuu deemu san hedduu hidhanillee ture cirootti illee du'a isaa dura guyyaa 15 illee hidhame cirootti hedduu dararaa turan hedduu miidhaa turan miidhaa sanarraa kan ka'e abbaan kiyya kan wareegame uleen isaan achirra miidhaa irra gaggeessanii fi kan guyyaa takka qawween ajjeesanii fi kan guyyaa takka tumanii ajjeesanii si tilmaamni isaanii itti guraaranii barreessaa akkas ture rabbi rahmataa godhuufi gaahu waan akkasitti abshiir waan ajaa'ibaati. Ayyee gama dhumatti namoota galateeffachuu barbaadu namoota simoggaa dhaabbatanis haa ta'u namoota hojjetanis haa ta'u dhaamsa waan kee dabarfatteeti dhaamsa sumaanis gara hordoftoota Oromoo miidiyaadhaatiifis isaaniifis maal dhaamta waan jedhamuun jira kanaaf nama galatoomfattuu fi kanaaf namoonni gama dhumatti of ajjirra waan ta'eef. Yaada laarraan tanaan deeggaran hedduu jira jireenya lafaa kana keessatti Oromoo hedduun na deeggaree jire na deeggaree na cinaa dhaabbate tilmaaman qabu ka guyyaa takka hojii yaadne guyyaa lama hojii yaadne
خوجين قتيسني سدود قالت السبرة قبا أورمو هندينو خان خافين نقبده هندينو خافوري فين نقبه هندينو قالتهم على سنين جا فاميلين قيالين وبلين قياس ورين بيالا جرتنيس قالتهم عن جاني فراخ فروت قياس ورنا قدسي هندينو أكاغلتهم أني نمالي في لايف هدو أركي واي نزجيفي وهدو خنافساني زجتهم دندو فريالي تسدون قالتهم فدا مالي في أكبرين في النقبة فاميلي نقولته فاميلي يرون نمني خاني سخوفي سخوف خفيف بوتو يدو بيت يرون خان دكاس جلا فودو تكمو دكاس جلا كبيت يكتم خوف نسي قدا يدو قالتهم تو أكا فاميلي ناتاني جران أمان سيتيس أبليين سيتي لين أنا وجين أكا فاميلي وجين جرادنا الحمد لله رب العالمين نمني توكو أني بليان كي يبي على جراني فاميلين كي يبي على جراني فرون كي يمو دري على جران في النت أنا كيستي فرنا تيانون كابو يروسان كيستي مو رجودا يا برا دبريجا سجن تابودا الدو جزيت الخوخة تبيت أورمون توكو جلا دخان فوتي يرون إنسان دخان جلا تاوداف متشات أني خوفو جيتي ربي فريع جولنا في دي يسيوجي والله ربي نقافيا خنو فيه وما سيتي جينس ولد دفنه الدو تكو جيراني والبرة خا ولما دياتني والبراني ربي زجاء كفلو فيه أكسي سنين لقى والجودة تجرتني ربي سنا جودة سنيس ميديا ججبي فمو كابو سنجنا جرّا سنيس سنجنا جرتني ولين ججبانا نوندين ورمّا لفافا وانته أنا سنجا قالتهم ما نسنجا إيش قافيتا كتانين برختم بربانة سهرتو قرف الدرت وجا كمية راينا وانجامو من اللي قافيتا تودن دا قافيتا نتكتي تنا دفاما قام دوت اللي ركبني قولا بيتي أني أما أني وانا باقي يا كنا بيا كنا كيسة نعمل كاو باتوس جتشو أن سين ما باقي ياتين بلسو بربادا خرار داتي خرار ربين جالتون أما خطابات سنين بسيسا خطابات سنين بسيسون خنا بودا وانا ارتستي لالتون قفان بسيسو بقى خراني جرامتي خراب باقي يا خلي ابن إسلاما أنقطعنتي وانا باقي يا في اللي أما سربوتا ساوند دكا يوتيوبر خاون قولوا بربادا هون دندي هجيس الرالكم بربادا درنا مني جاي في الراودة كوكبا أنيس ربنا هكذا خران رديمو بربادو تجر خراسن ربنا خايو واي نوجد شوف له هدو تجرا واي باقي يا رت خرار ربنا جالتي خراب باقي يا فيس بواق أبوتي وانا رمو بواق أبو كفا جل في جوا دونتين وانا باقي يا فيس بواق أبو قولون بربادا خنا مدا سنياتي تخافه عن جريني وابانقي أنا دورتي ميدامي إجاكي دورتي ومتى كان أفكار ساي أكمل ميدام أساسا وانا مررو وانا باقي يا يرون وجد ندرت جنب شوكاب وما باقي يا خنا وجد جريني خيا مو خمتها خيا نين وجد جريني خيا شوك يعني نمي دلقتي تنجرات شو بربادة فيان كبوان تير وانا باقي يا رامي الكايو متي أنس مكا إسا قفا قتي تقولوا أبعد ورد دبلته لفئ مكا تقولوا خايو ساسا مركني سودا حجة شودا خطابات بسيسو جولي نشيدا جولي جبدوك أمنا جولي شيكوتي هدوك أمنا سيجالي أستاذ هدوك أمنا إسانيو جنبك إسان جرانتي وان أباقي سجنتا قبي صورتي والانتهاء إساني فان حجة شو خنا بودا أني خايو خي خارمايا خنا بودا تركان في خيال زجري مالي فالدنيا ترى رنجان جرادهم بيخو أبان خيا تكاد أوقا فرتمت أمان تيا فرتما ونجيس أنت كيش بودا ندك أبدا أوقا تكاد بودا بقى ولا كاو وانتين جت هنجت جرات بيخو أنيس آخران دلقني سيقالوا دون آخران دلقتين تيا فيسخا دنيا تنرى وني قد هدون نيجا تفول درا سيقالوا يشوف براد ومن كم نينك أبا فول درا يشوف آخرات براد دان أمني تجر براد دان أمني خنا كيسة تيوقا ترباتا مجرين يعني جراني خنا يتشاس فرابر ليسون بربادو خنا بودا جريني خيا قبل دين جرات شو بربادا خانموني نجد. فهم بريد هذا الشمار كفوني وما تخيل يجا قالتو ماذا كوبي أما نفعنا ترتان كنا كوبي بريد هذا سينس واحد دور رابر تنجتين أمانة قرفول درتس كوبي أكنا نموت سين كومنتي لتنو أفيرا تم هند بريد يمني بكسان جريد بسولا كوبي ده وان هنگم من نوجين ترتنيف مقالة بتا أورو ملتميدياتين قالتو ما سنجتشا أكن مفاقيتس قالتو ما فرابولا ديبنا كوبي أجايبات تنبود تفتو إيجتشو لاف channel خني سبسكرايب وقولا نويقادا قالتو ما الفادا